dukamitti kireessitootni harka qalleeyyiirraa kiraa manaa hin fudhannu jechuu. Gibbii lama gallattise namoota harka qalleeyyii kanaaf jecha mana kiraa bichaa mootii qabeenyuma keenya irra minaan namoota harka qalleeyyii ta'an jiraachisuudhaaf kennuudhaaf irreen qophii. Ooltii addunyaas ministeerri muummee Abiyyi Ahmed jalqabbii ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waggaa 9ffaa sababeeffachuun ergaa dhaamaniin ganna dhufaa jiru kanatti hidha kana bishaaniin guutuu eegallaa jedhan. Ibsa isaanii keessatti amma biyya keenya qormaatni guddaan lama mudateeraa jedhan. Tokkoffaan weerara dhibee koronaa, lammaffaan ammoo danqaa hidha haaromsa Itoophiyaa mudate akka ta'e ibsan. Ammayyuu ittaanaa dabalee isinitti hima. Ijaarsi Abbayyaa erga eegalee boru waggaa 9 ta'a. Erga ijaarsi isaa eegalees ministeerri muummee Abiyyi Ahmed nama sadaffaa Itoophiyaa bulchaa jiranidha. Ta'us hanga yoonaa hin xumuramne. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed waggaa 9ffaa ijaarsi kun itti eegalee sababeeffachuun ergaa dabarsaniin koronaa ni ittifna, hidha haaromsaas ni goolabnaa jechuun barreessaniiru. Amma biyya keenyatti qormaata lamatu harkanuu qabe. Kan jalqabaa weerara dhibee koronaa, kan lammataa immoo rakkoo hidha haaromsa Itoophiyaa irratti dhalateedha jedhan. Wantoota akka biyyaatti of eeggannoo guddaan ilaalan keessaa tokko lubbuu namaa akka ta'e kan ibsan ministeerri muummee Abiyyi haala amma jiruun lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasichaan miidhamaa jiranii suuta dabalaa akka jiruu fi lakkoofsi kun torbeewwan dhufan keessatti dabaluu duutis galmaa'uu akka danda'u ibsaniiru. Tamsa'ina dhibee kana ittisuuf of eeggannoowwan hanga ammaatti akka fudhataman murtaa'een dabalataan bakka horsiisee bulaa fi qotee bulaan jirutti vaayirasichi akka hin seenne hundi keenya tattaafachuu qabnaa jedhaniiru. Dhimmi lammataa mootummaan of eeggannoo guddaan ilaala jedhan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaadha. Ijaarsi hidha kanaa gara xumuraatti dhiyaachaa kan jiru ta'uu fi Itoophiyaan yerootti hidha kana bishaan guutuu eegaltu ga'uun isaa Masrii fi michoota Masrii irraa dura dhaabbannaan isa mudateera. Mariin jalqaba taajjabbii Ameerikaa fi baankii addunyaan eegale boodarra gara jaarsummaatti ce'ee jennaan Itoophiyaa rakkoo keessa seenseera. Kanaanis adda citeera. Ministeerri muummee Abiyyi ganna fuulduraa keenya jiru hidha kanatti bishaan guutuu eegallaa jedhan. Sababa weerara koronaan imalli abbaa hidha guddaa kanaa ta'uu keenya achi fagaachuu hin qabus jedhan. Deeggarsa biyyoota biroo eegurra lammiileen deeggarsa koronaa to'achuuf barbaachisuu fi kan hidha haaromsaa xumuruuf gargaaru akka itti fufanis gaafataniiru. Waldhibdeen guyyaarraa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalateen miidhaan dhaqqabee hin jiru jedhan qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa BBC'tti dubbatan. Miidiyaan Keeniyaa Daily Nation jedhamu sababa koronaa vaayirasiif daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu magaalaa Moyyaaleetti konkolaataan akka hin dabarreef Keeniyaan lafa qotuu eegallaan waldhabdeen dhalachuu hima. Raayyaa Itoophiyaa bakkicha jiru akka ajajan ka himan Shaambal Asfaaw Warrada akka jedhanitti immoo jara Keeniyaatu karaa Keeniyaa naannoo Somaalee daangessitu daangaa Itoophiyaa seenanii daandii fi lafa qotuu eegalan. Kanaanis milishaa Itoophiyaa waliin dhukaasni eegallaan raayyaan ittisa Itoophiyaa gidduu seenee tasgabbeessu dubbatu. Isaan doozara fidanii daangaa Itoophiyaatti ce'anii lafa qotanii turan. Kanaaf jalqabummaa waldhibdeen ture. Amma garuu akka tasgabbaa'u gooneerra. Anis garas dhaqee mirkaneesseera. Sababa dhukkuba amma jiruun konkolaataan akka Keeniyaatti hin baanes ta'e Keeniyaatti hin seenne lafa qotanii turan. Isa miti rakkoon. Guyyaarraa karaa daangaa Somalee daandii ijaaruuf jedhanii lafa qotani. Lafni isaan qotuu eegalan daangaa Itoophiyaa keessa kan seene waan ta'eef milishaan naannichaa raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa waliin waldhabee ture. Gidduutti dhukaasni eegallaan nuti dhaqqabnee isaanis harka kennan. Bakkichaas gadhiisisneerra. Boodarra balleessaa qabna jedhani. Jaarsonni dhufanii akka tasgabbaa'u ta'eera. Raayyaan Keeniyaa bakkicha akka gadhiisee deemu goonerra. Boba'aan doozarri qabatu jalaa dhangalee harkisaa fudhataniiru malee gama keenyaan hidhaan dhaqqabe tokkoyyuu hin jiru. Lammiin Itoophiyaa har'a ganama daranyoo sombaan lubbuu dhaban koronaa vaayirasiin hin qabamne tures jedha ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Namni kun dhukkuba kanaan du'uu isaanii mirkaneessuuf akka qoratamu ibsamee ture. Hordoftoonni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo manatti akka kadhannaa taasisan qulqulluun Sinodoosii murteesse. Kuni qindeessaalee akka dabalatuu fi luboonni muraasa qofa mana kiristaanaa seenanii akka tajaajilan murtaa'uun har'a beeksifameera. Eertiraan boru eegalee torban sadiif namni mana akka hin baane labsite. Yoo nyaata bituufis ta'e mana tokko keessa nama 2 qofatu bahuu danda'a jedhameera. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 18 ga'uu biyyattiin beeksifteetti.
Keeniyaan qorannoo namoota 300 irratti gaggeessiteen namoonni 22 haaraan koronaa vaayirasiin qabamuu mirkaneessite. Waliigalatti namoonni vaayirasichaan qabaman 81 kan ga'an yoo ta'u namni tokko du'eera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbanoota dhiphinaatu Ameerikaatti dhufaa jira jechuun lammiilee akeekkachiisan. Torbanootaa fi baatiiwwan dhufan keessatti vaayirasichi lammiilee Ameerikaa haga 250,050 galaafachuu akka danda'u tilmaamamaa jira. Ameerikaa keessatti sa'a 24 keessatti namootni haaraan 15,000 ol ta'an qabamaniiru. Kadu'aan ammoo 430 oli. Waliigalatti lammiileen Ameerikaa vaayirasichaan qabaman 200,000 fi 3,000 oli. Biyya Hinditti maanguddoon jiraataa Keeraalaa umuriin waggaa 93 ta'an tokkoo fi haati warraa isaanii kan umuriin waggaa 88 lamaanuu koronaa vaayirasii irraa fayyan. Qondaalli biyyattii lameenuu hospitaalaan bahuu jedhaniiru. UK'n sa'a 24 keessatti du'a isa guddaa galmeessiteetti. Namootni 563 kan du'an yoo ta'u namootni haaraan vaayirasiin kanaan qabaman 4,000 ol gahaniiru. Odeessaalee birootan ca'a. Weerara koronaa ittisuuf tarkaanfiiwwan akka biyyaatti fudhatamaa jiraniin namoonni harka qalleeyyiin akka hin miidhamneef abbootii manaa fi qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Dukam namoota harka qalleeyyii ta'aniif kiraan manaa bilisa akka ta'u murteessaniiru. Magaalattii keessatti lakkoofsa hojjettoota kaampaanii keessatti hojii guyyaa dalaganii bulan hedduu ta'uu fi amma hojjechaa kan hin jirre ta'uu ilaalcha keessa galchuun murtee kanarra ga'uu isaanii jiraataan magaalittii obbo Guutaa Yaadasaa BBC'tti himaniiru. Maqaan kiyya obbo Guutaa Yaadasaan jedhama. Jiraata magaalaa Dukam ganda kootichaati. Ni dhibee amma akka addunyaatti fi akka biyya keenyatti akka Itoophiyaatti ni mudate kanaaf fakkeenya akka jiraata magaalaa Dukamitti mana gibbii guutuu gibbii lamaan gallaksee namoota harka qalleeyyii kanaaf jechaadha. Kanaaf kana bichaa miti nuti jiraata magaalattis qonnaan bulaadhafi mana kiraa bichaa miti qabeenyuma keenya irra minaan irra namoota harka qalleeyyii ta'aniif jiraachisuudhaaf kennuudhaaf irreen qophii hojjetan malee qarshii kannoo kaffaluu kan danda'a waan ta'eef kiraa manaa. Kanaaf dhibee kanaan wal qabatee hojiin adda addaa waan dhaabbateef namoota harka qalleeyyii kanaatiif kiraa manaa amma nuti ji'a tokko bichaa miti anam fakkeenya amma wanti kun hanga dhumaatti argatutti mana kana kennuudhaaf qophiidha jechaadha. Kantiibaan magaalaa Dukam obbo Tashoomaa Girmaa namootni 300 ol ta'an manneen 500 caalan kiraa manaa gaafachuu dhaabaniiru jedhu. Egaa waamichi kun gara kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa keenya sooshaal miidiyaa irratti kan waamicha kana dabarsine turre. Kana jechuun warra namoota galii gadi aanaa qaban kana jechuun caalmatti hojjetaa warshaa mana asitti kireeffatee jiru kanadha kan ilaallatu. Akkasumas immoo harka qalleeyyiin birootis kan jirani. Erga kana goone booda fedhiin isaa barumsi namni gara bulchiinsaatti dhufe gandoota irraa lakkoofsa hedduu ture jechuudha. Mana 512dha kan kiraa bilisa kan godhe namaan gara kuma olitti fitaa jechuudha. Mana tokko keessa maashiin akka jiruun beekama. Egaa kun hanga amma dubbachaa jiru kanatti boodas dabaluu danda'a waan ta'eef akka waliigalaatti sochiin kun gandoota hundarratti fedhii fi kaka'umsa hawaasni ofii isaatiin gochaa jiru kan dabalaa dhufaa jirudha. Wanni guddaan garuu asirratti mirkaneeffanne fedhiinii fi murtoonni namoota keessanii kireeffattoota kanaa fi gatii kaffaltii kana bilisa gochuudhaa fi olaanaadha jechuudha. Baay'ee gammadanii itti amananii. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseen filannoo baatii hagayyaa keessa deemsisuuf ture yeroo biraatti akka darbu ibseera. Kunis sababa tamsa'ina dhukkuba koronaa vaayirasiin akka ta'e eeruun waan karoorse yeroo yaadetti waan gochuu hin dandeenyeef akka ta'e ibseera. Ta'us yerootti filannoon gaggeeffamu ifatti hin ibsine. Dhimma murtee boordii filannoo irratti paartileen siyaasaa dubbisne garuu yaada garaa himatu. Dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa murteen kun eegamaa ture jedhu. Ta'us mootummaan filannoo achi dabarsuu kana karaa hin taaneen akka dhimma ittiin baane barbaannaa jedhu. Gara kanatti akka deemamu nu walitti nu waamanii kan kun wayii fuuldura nutti himameera. Gara kanatti akka deemamu eegamaa ture. Egaa isa caalaa nuti kan baay'ee nu ajjeessaa tures nu ajjeessaa jirus tokko qophii gahaa hin qaban turani. Lamutuma nuti immoo yoo hin asbutaa yoo hin achi fageessaa otoo jennu namni manaa bahuu hin dandeenye laga ce'uu hin dandeenye waan baay'ee
yeroon dandeenyetti kaanii kennaa sana gochuudhaatti deemaa turani. Kanas ta'uu sana nuti rakkoon keenya guddaan mootummaan biyya kana gara waliigaltee biyyaatti deemsisee mormituu warra saba keessa bal'atanii socho'an biyya kanatti akkamitti filannaa dhugaa ta'e filannaa sabni fudhachuu danda'u, itti amanuu danda'u, amanamuu danda'u akkamitti deemsifnaa kana gubbaatti waan ceekame utuu jiru ammas boordiin filannoo isaa dhooma mootummaan dhiibama. Mootummaanis immoo akkuma arginu leenjii kaastee jedhu, leenjii qotee bulaa jedhu, karaa humnaas deemuu isaa ta'u bal'atee deemaa ture. Isadha yaaddoo keenya guddaan waan addunyaatti dhufeedha dabarsuu isaanii otoo hin taane waan wajjin deemaa jiru dabarsanii ammas kophaa biyya kana bulchina tasgabbeessina rakkoo biyyaa hiikna jedhamee itti deemamamoo waliigaltee biyya haaraa uumna carraa kanatti dhimma baanee jedhamamoo akkatti itti deemamu nuun gallee meen ilaallaa jechuudha. Dhufuusaa isaaniin fiddee beekamaadha. Garuu dhufuusaa kana akka hin taanetti akkatti dhimma ittiin baane barbaadna. Durataan paartii biyyaalessaa Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu immoo murteen kun koronaa vaayirasiin waliin qabatu yaada jedhu qabu. Egaa nutis murtee boordiin filannoodhaa yeroo filannoodhaa dabarsuudhaa akka xumuraa godhe kana akkuma hawaasa kamiitiin jarra dhageenne malee yaada kana dursa nuun ga'een turre. Tokko yoo ilaaltu wanti boordiin filannoo godhu mataa isaa qophii isa gaaffii keessa kana magalchu kaachirraa immoo marii paartileetii fi ilaalcha kan kennine yaaddoo paartileen qabaniif ilaalcha kan kennine harka guddaa haala qabatamaa ilaalanii osoo hin taane fedha paartii biyya bulchaa jiru ilaalaniiti yeroo baay'ee erga qophii godhu eegalle jedhan qabanii ka deemaa jirani. Kanaaf nuuf waa haaraa miti. Kana durallee yeroon isaan itti filannoodhaaf qabatan yeroo gannaa yeroo namni manaan baane yeroo lanni guutu yeroo namni walitti hin dhufne filatanii yeroo filannoo taasisuun durumarraayyuu filannoo kana sababa itti barbaadanii malaan filannoo hambisuudhaaf mala deemamaa ture. Biyyaaf yaadameetii dhukkuba kanaaf yaadameetii kan jedhu qabnu advaanteejii paartii aangoorra jiruuf kan jedhu fudhanna nuti. Nagaa biyya sanaatiif garuu wanti barbaachisaadhaaf murteessaa ta'e rakkoo kamuu keessatti hojjetaa keessa darbu. Waraana keessattuu hojjetama wanti akkasii jechuudha. Lolluu gaggeeffama yaadee filannoo gaggeessee beeka yoo isaaf ta'u jechuudha. Yoo isaaf hin taane immoo sababa taayaa filannoo akkasitti dabarsuun gara keenyaan fudhatama takkallee hin qabu. Paartiin sosochii biyyaalessaa Amaaraa Abin immoo wanti dursu uummata baraaruudhaa jedha durataa itti aanaa dhaabichaa obbo Yusuf Ibrahim. ልንጠብቅም ነበር በነገራችን ላይ ሊሆን እንደሚችል ግን ድርጅታዊ አቋም ኩኒ ተው akka danda'u eegaa turre garuu akka dhaabaatti mari'annee ejjennoon qabannee hin jiru yaada dhuunfaa kiyyaasiif ibsuu nan danda'a uummanni yeroo jiraateedha siyaasa gaggeessuunis kan danda'amu kanaaf hojjetaa jirra garuu gaafa humna guutuun siyaasa idileetti deebinu falmii cimaa kaasuu danda'a dhimmi kun yeroon turtii paarlaamaa gaafa xumurame maal gochuufi labsii yeroo muddamaan biyyatti gaggeessuufi yoo labsii muddamaanis ta'e paarlaamaan eessaa dhufa fulduratti waltajjii marii ammayyaa itti gaggeessinuu fi itti walii galuu dandeenyu mijeessituu furmaata ta'a. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumuruu keenyaan dura Xaaliyaanitti guyyaa har'aa namootni 727 Ispeenitti immoo namootni 589 koronaa vaayirasiin du'uu isaanii isinitti himuu feena of eeggadhaas ergaa jedhu